Hayyee hordoftoota miidiyaa Arsadii akkam jirtu? Dhimmi ijoon har'a irratti mari'achuuf yaadne adeemsa qabsoo Oromoo jalqaba maal fakkaata? Har'a immoo akka kamitti deemaa jira? Jidduutti akkam ture? Kan jedhu irratti haga hubannoo qabnu walii qoonna. Gosa bal'oo fi gosa xiqqaan falmachaatuma ture. Egaa sirni gadaa laafee booda uummanni Oromoo achii booda egaa gosaanis dadhabsiifamee sirna kolonii jalatti guutummaan guututti kufee booda jaarmiyaaleen garaagaraa ijaaramaa turan. Jaarmiyaalee jalqabarra hangafa ta'aniitoo waan kana qabsoo kana jalqabsiisan kan akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fa'aa maqaa dha'uun ni danda'ama. Oromoo kolonii jala jira, gabrummaa jala jira, gabrummaa jalaa bahuu qaba. Kan dhabes immoo biyya isaatis kan koloneeffatame biyya isaati, kan gabroome uummata isaati jedhamee bifa jaarmiyaa siyaasaatiin kan ijaaramee jalqaba Adda Bilisummaa Oromooti. Kaayyoo yeroo sana jalqabamee irratti korri taa'ameetu jalqabameetu jira. Sanumatu uummata Oromoo keessarree seenee haga ammaa qaanqeen yeroo sana facaate waan amma irra jiru kana sadarkaa amma irra jiru kanaan ga'ee qabsaa'onni jalqaba bosona galanii qabsoo jalqabanii akeeka lafa kaa'antu jira. Akeekni lafa kaa'an sun kan nullee hambaadhaan dhaqqabne too argine dhageenyes dubbisnes uummanni Oromoo kolonii jala jiraachuu fi kolonii kana jala immoo bahuudhaaf qabsoo hidhannootiin akka deemu. Har'a garuu qabsoo uummata Oromoo gaaffiiwwan xixiqqaatti yookiin immoo gaaffii garee wayii gaafatu yookiin gaaffiiwwan gurguddaa sirnaa fi biyya dhabe sana keessa waan xiqqoo kaasanii isumarratti ajandaa marii godhanii mari'achaa ooluu fi kanumaan baraa fi yeroo lakkaa'utu jira mul'ataatu jira. Mee akkaataa ka'umsa qabsoo Oromoo jalqaba ittiin hubattee fi waan har'a deemaa jiru kan waan immoo waggootii muraasan dura deemaa ture akkamittiin lafa kaa'uu dandeenya? Dhalootaaf maal dhaamuu dandeenya kanarratti? Ani akka natti fakkaatutti jalqaba akka seenaan jirutti jaarraa 16ffaa irraa gaafa qabsoo sana jalqabanii gadaan kun yookaan 360 abba sagaliin abba torbatti Oromoon gosti amma abba torbaatti abba torbaan booda gosa biraatu uummata. Gosti tokko tokkorraa fottoqeeti gosa biraa ta'ee damee uummata. Waggaa dhibba abba sagal jechuun akka Oromootti abba jechuun waggaa 40 gadaadha jechaadha. Gadaan abbaa keetii waggaa 40tti waggaa abba sagal sana geechutti waggaa 360 ta'a. Jaarraa 16ffaa sanarraa kaateetu gaafa wanni lakkooftu naannoo bara Goobana Daachii fa'aa Saafuu Badhaanee fa'aa maal wanni jedhan sanatti gadaan kun yeroo itti haaromuu qabudha natti fakkaata akka yaadutti. Yeroo sanatti naannoo Gullallee kanatti fi Odaa Nabee kanatti haaromsa boona jedhanii seentarii wayii yeroo itti manni Tuulamaa kun socho'aa turetti warra akka Saafuu Badhaanee hayyoonni Oromoo kana tokkoomsanii hiddawanni tokko jalatti walitti fiduudhaaf wanni jechaa ture sanatti abashoonni jidduu seenanii galaanii fi warra abbichuu kana walitti naquudhaan wantoota baay'ee walitti naquudhaan hayyoota isaanii wanni jechuudhaan maaliif baay'inaan seenicha kana yoo hubanne ta'e wanni warra habashoo fara Ingiliziitu duuba jira. Atsee Teediroos yeroo itti naannoo kana qabachuudhaaf wanni faana wal lolaatiin ture ijoollee nugusoota kana booji'anii mishinoota Ingilizootaatti barsiisanii ture. So Ingilizonni kun naannoo Sudaaniin qabatanii, biyyoota biraa qabatanii, Ismaalee qabatanii, Keeniyaa qabatanii uummata Oromoo kana garuu cabsuu hin dandeenye. Kanaaf uummata kana cabsuudhaaf namuma isaanii keessaa fudhatanii namuma isaaniitiin haala kana qoratanii cabsuu qaba waan ta'eef Minilik Faanti yookiin mootonni Habashootaa kun yeroo sana basaastota isaanii turan. Isaantu barsiisanii ture. Yeroo goobanni fa'aa lolaa? Yeroo goobanni fa'aa lolaa ture. Yeroo Saafuu Badhaanee fa'aa abbaan Baalchaa jechaa. Hayyoonni hedduun yeroo sanatti Minilik keessa ture. Beeta Mangistii yookiin Atsee Teediroos booji'eeti Ingilizota yookaan Faranjootatu mishinootatu barsiisatiin ture. Atsee Teediroos yoo hoodu'e yookiin ijoolleen kun immoo akkaataa itti uummata kana wanni keessa seenanii qabachuu qabanii barsiisatiin turan Faranjoonni kun. Yohaannis Teediroos akkuma du'een Minilik isaantu barsiisatiin ture daa'imummaarraa. Yohaannisiin gaafa yeroo Teediroosiin du'e akkaataa itti waan siistemii kana hunda akkaataa itti Yohaannisiin ajjeesisiisu walqixxuu akka itti ajjeesisiisu biyyoota kana hulataa kana hundi isaanii oole Minilik Eertiraa dabarsee isaanii kenne Abbayyiin isaanii kenne Jibuutii isaanii kenne maal wanni jedhee
ummata Oromoo harkaa akka waan kana saamsutu. Yeroo Atsee Yohaannis dhaqee matammaatti du'u Ingiliizonni gara biyya kanaa gaafa seenanii warroota akka Oromoota kana warri Ingiliizotaa caccabsee yaase. Xaaliyaanii dura Ingiliiziin caccabsee yaase Oromoon akkatti biyya kana seenan dhaban. So sistamii kanaaf ijoollee kan jara kana leenjisanii gara Oromootitti ergan. Minilik moggaasaa galee jaanii miti jaartiin yeroo dabre warra sarrawaalumeetitti Oromoo kana akkamitti malaan itti seenan jennaan moggaafamaadhaan moggaasaniiti oo moggaasanii ilmaataan ofitti nama qabayanii moggaafame xaayituun cittoo dhiqachuu dhufte hora Finfinneetti cittoo dhiqattee miilli ishee cittoodha irraa fayyaa nuun jedhanii miti warri sun warri har'allee galmi isaanii achi keessa jiru amma dhiyeenya kana amma diigamutti. So namoonni kuni bifa sanaan itti seenaniiti habashoonni kuni maaliif Oromoon nama barateetiin hin beeku isaan hin mallatteessanii fi inni jedhanii bifa kanaan itti seenan. Yeroo maal jechuu barbaadanne dhugaa jaarraa yerootti gadaan silaa haarome gosa tokkorraa gosa tokkotti wanni jedhamee gadaanni tokko jedhee hin haaroma hoosiin jedhu gadaan kun qaqallo seerri isaa hin tumamaa miti amma fakkeenyaaf seerri hin tumamaa miti maaliif tumama seerri sibiilli maaliif tumama qarabaa suufii miti sibiilli yoo hojjeteedha hin tumanii qaran seera sanas waggaa 360tti wantoonni hunduyyuu hundullooma waan ta'eef hin tumameeti sirreeffama amma seerri hin tumamne hin jira seerri dhangala'u. Seerri haadha abbaa seerri waaqa lafa ulfaa wanti ta'anii inuma dhangala'ama inni akkuma jirutti jira seerri tumamu garuu hin jira akka bara baraatitti kan fooyya'u. Yeroo itti silaa seerris fooyyee gostis amma abba torbaa sanitti gosti yoo wal wallaalle gosti tokko warri boroon bal'atte ulfaa uummatee maal jedhee gadaan kuni itti wanni jedhu ture. So jidduu sana keessatti jarri kun seenee faranjoota fayyadamanii meeshaa isaaniitiin fayyadamanii deebisaniituma Oromoodhumaan qabatanii an akka goobanaa qabatanii an akka qusee diinagdee qabatanii tuma deebisaniiti ittiin cabsan. Egaa ijoo dubbiitti gaafa dhufnu diinni kun gaafa Oromoo qaba biyya kana cabsu gadaa balleechee dachiin dhiisneef afaan balleechee aadaan dhiisneef hunduma waan Oromoo fakkaatu waan hundobsaa dachees qabatee uummatas gabroomsee waa hunda Oromoo irraa fudhate. Oromoo dhabamsiisuudhaaf akka Oromoon of tuffatu akka lafti kan isaan ta'an lafa kanarratti akka gabbiree jiraatu akka biyya biraatii dhufetti homaa akka Oromoo waa takka hin qabnetti Oromoo dhammoo jedhee akka of hin yaabne isa goosise waan takka illee hin dhiisneef. Warri immoo rakkina Oromoo kana hubatee diinummaa jara kanaa hubatee kolonii ta'uusaa hubatee kolonii kana duuba warri shirri biraa jiraachuu hubatee ittiin qabsoo kana jalqaba lafaa ka'ee biyya dhabne namni biyya dhabe biyya illee hin qabu waan takka illee hin qabu waa hunda dhabne jedhee qabsoo kana jalqabe koloniidha jedhee koloniidha kan jedhan jara keenyatu jedhee warra qabsoo jalqaba jalqabe sanaa miti kan jedhe habashammatu gaafa dhufamu koloniidha jedhan maaliif Ibn Gadee Yihudaa zamaanii Atsee maal jedhanii turani Yihudaa irraa dhufne sanyiin keenya sanyii warra Israa'el nigisti saabatu nigusa Salamoon irraa dhaqee Minilik tokkoffaa dhalee sanyii warra Minilik santu sanyii warra Salamoon santu nuti sanyii warra Salamoon sanyii warra Yihudaati. Minilik tokkoffaa taabota Salamoon hatee biyya kanatti hin galee biyya Itoophiyaa jedhamtu tana wanni jedhee achi Minilik lammaffaan dhalatee akkas jedhaniiti isaaniyyuu kolonii ta'uu isaanitti himan akka biyya kana hin taane aadaan isaaniittis kan warra Salamoon akka ta'e biyyi isaaniittis nugusummaan isaaniittis kan akka ta'e koloniidha jechaadha jarri kun. Isaanuun himatu waan seenaan isaa dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu baatu waan biraati. Garuu wanni habashaan duuba qabdu wanni hundi shiyyuu shiraa fi soba wanni kun garuu seenaadhuma sobaa kanaani seenaadhuma dharaa kana soballee miti dhara. Seenaadhuma dharaa kanaan biyya kanaa har'aa gaarraa ittillee jarri kun biittiin biyya bulchaa biittiin biyya burjaajessaatiin jira. So qabsaa'onni galmaa suni waan dharaa kan uummata kanarraa kaasna jedhanii gaafa qabsoo jalqaban afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u Finfinneen kan Oromoo haa taatu afaan barnoota afaan Oromoo haa ta'u jedhanii jalqaban. Oromoon biyya dhabee birmadummaa dhabee biyya isaa bilisoomsina diina biyyarraa kaasna jedhanii jalqaban warri qabsoo jalqaban. Jara santu immoo warra ganama waan sana qabsiise kan akka Magarsaa Bariisaa warreen waan kana jalqaban santu waan nuti har'a dubbannu sanaan nuun ga'e. Bu'uura waan isaan irratti dhiigan irratti madaan irratti dhabamsantu waa har'aan Oromoodha jedhee paartii 50 ijaaree kun hunduyyuu ga'e. Isaan sun yeroo sana sirna dhabne biyya dhabne sirni keenya gadaadha biyyi teenya Oromiyaadha nuti Oromoodha jedhanii kaan.
Finfinneen kan Oromoo haa taatu, afaan barnootaa, afaan federaalaa haa ta'u, Finfinneen kan keenya ji'aniitiin hin jalqabne. Har'a qabsoo gaafa sana akkasitti Oromoon biyya deeffachuudha keessana xixiqqeechanii dhufanii Finfinneen kan Oromooti. Afaan Oromoo, afaan federaalaa haa ta'u. Maal jechuudha bee? Finfinneen kan Oromoo haa taatu. Finfinneen kan Oromoo haa taatu, kan Oromooti oduu siin jaanne, mee maal keessaa argatte? Maalin keessaa argadhe? Kan Oromooti oduu jaanne, jechuma tana oduu jaanne jarri kuni ani maalan argadhe? Mee Oromoon tokkummaa irraa argadhe? Tiraanspoortii biliyaasuu deemtamu. Teelatu wanni sii jedhamu mana tola sii argattamu maal irraa argatte? Kan keessa jiruuf kan bulchuuf biyyi kan ba'aan abbaa biraati. Finfinneen kan Oromooti gaafa jettu inumaa mirkaneessilee fi jechaadha. Bara akka kee hin taane ragaa irratti barbaadaa jira. Shakkii keessa galchiteeti jara wajjiniin. Wanti xiqqaa afaan Oromoo, afaan federaalaa haa ta'u, afaan maalii haa ta'u gaafa jettu. Biyyi biraa akkana jedheetti bilisoome kan namne biyya lafti tunumtu kan Oromoo ta'uu isaatiif iyyuu shakkii keessa galchaa hin jiranii gara dhaloota gara. Shakkii keessa galchisiisaa jirudha. Gaaffii xixiqqoo gaafachaa waan sadarkaa xixiqqaatti gadi buusa. Nama waan xiqqaa gaafatu waan xiqqaa kennuuf. Nama waan xiqqaa gaafatu xiqqeenyuma isaatirraa hubatu. Kanaaf har'a kan diinni biyyatti qoosu. Hindiin afaan federaalaa haa ta'u, biyyi Hindii kan Hindii haa taatu jaaniiti kan wanni jaani. Biyyi Hindii kanuma Hindiiti. Hindiin bilisa baasna jedhaniiti. Indiyaa bilisa baasna. Indiyaa bilisa baasna jedhaniiti. Eertiraan gaafa bilisoomtu Asmaraan kan uummata Tigree haa taatu, Galaanni Diimaan kan keenya haa ta'u jaaniiti. Biyyi Eertiraa kan Eertiraati jaaniiti Eertiraa bilisoomsifatan. Tigreen har'a lakkannaan biyya isheetti galte. Takaseenuu deebisaa yookiin Maqalee keessaa nu ba'a jetteeti kan qabsoo qaxaqaxxee ofirraa yaasne. Biyya teenya nuti bulchuu qabatteet miti. Har'a Oromoon akkamitti afaan kana naa kabaja Finfinneen tanti namicha mana kiyya seene manni kun kan kiyya jedheetiin gaafadha akka ibana kooti naa bahi hin jedhaan bakka namni taa'e teessise taa'e hin jedhaan malee. Akkamitti manni kun kiyya jedhee keessummaan bakka abbaan teechise teechi. Keessummaan bakka abbaan teechise teechi. Yoo nan barbaanne ta'e mana kooti bahi hin jedhaan. Malee kana naa kabaji kana kun kan kiyya kanarraa ani kanarraan taate sachirra taate achintee gaaffiin akkasii maali? Warroota wanti xiqqaa gaafatan kanatu qabsoo sana duuba warroota duubaa dhabamsiisaa ture santu har'a gad deebi'ee warra sana achitti dhabamsiisee har'a immoo qabsoo sana dhabama godhuuf gaaffii xixiqqaa sanatti gad deebisee ittiin gaafachaa jirti. Amma ishiinuu haftee bara gaaffii dhumte xixiqqaan afaan Oromoo Finfinneen kan maalii haa taatu jetti ishiinuu yeroo wayyaanitti turte bara ishiinuu dhabamte bara jiraachuun iyyuu jecha maaliif xiqqaarraa gaduma si xiqqeechaatiin deeman xiqqaa sunuu dhabame amma kan dura waan wayyaanee kana dhabne nu dabala jechaatiin ture yeroo wayyaane. Hamma xiqqaan sunuyyuu amma loogoo fi maali sadarkaa loogootti gad deebite. Loogoo mormuu. Amma loogoo mormuutti gad deebite. Amma biyyatti dhumaa jira biyyarra dhumuurra amma immoo nama sadarkaa buleessi maana ajjeestanitti gad deebite. Booda dhabamuutti. Maaliif wanti xiqqaa gaafachuu sanatti saba kana xiqqeesse. Warri wanti xiqqaa gaafatu kun immoo eenyu hoo jette warri eenyummaa Oromoo fudhachuuf mormii keessa jirudha jechaadha. Warra gadaa Oromoo yookiin biyya Oromoo sana kan Oromooti jedhee fudhachuudhumaafuyyuu lakkii diinuma wajjin hin qabne walumaan horanne wajjin keessa jiraanne jedhee ishiidhayyuu mormiidha keessa jiraachuudha jechuudha. Warri akkasii immoo warra diina wajjin Oromoo saamee Oromoo wajjin diina wajjin duroome jechaadha. Gaafa durummaa isaa sana duuba immoo diinummaan isaa akka jiru immoo saaxilama waan ta'eef gaaffii wanti xiqqaa kana Oromoodhaan sosobaa jiraachisuu diina wajjin jiraachuu barbaada. Malee Oromtichi sirri jireechi tokko. Oromtichi dhugaa isaa beeku, haqa isaa beeku, biyya isaa beeku, biyya isaatiif mana isaatiif haqa isaatiif falmata malee kana naa deebise yookaan kana naa godhe jedhee hin gaafatu. Salphina bulu. Biyya kam keessatti biyyi gaafii kana naa deebise jedhaniiti namni Kolonii gaafata. Biyyi kolonii dhaabaate, biyyi gabrummaa dhaabaate. Hin jiru. Kun eenyurraa jalqabe hoo jette? Warroota shira siyaasaa baran yookiin dhimma Oromoo dhimmi Oromoon silaa barbaadu sun akka walootitti barbaadu akka Oromummaatti barbaadu sun oduu hin taane akka siyaasaatti deebii barbaadanidha. Akka siyaasaatti yoo deebii argatan malee hin fayyadaman kaasan. Akka Oromootti gamma Oromootiin bula hoo ta'ani namni si bulchullee namni si bulullee hin jiru. Hunduu gamma ofiitiin bula, mana ofiitiin bula, haqa ofiitiin bula. Warri haqa namaa malee haqan qaalee nama bulchuu barbaadu sun. Akka alagaan asii ka'ee afaan Oromootiin dubbatanii sirnuma kana deebisaniiti sirnuma kana keessatti biyya bulchuu barbaadanidha malee
akka gadaa Oromootitti akka dhugaa Oromootti bulchuu barbaadan. Maaliif akka gadaa Oromootti ta'e mootiin sirra hin jiru, kasimoo sirra hin jiru, kasimoo waamus sirra hin jiru. Hunduu haqa isaatiin bula. Mootummaa ta'e niitii ta'e sirraa fudhachuu danda'a, ilmoo ta'e sirraa fudhachuu danda'a, si ajjeesuu danda'a. Dinqa si seenee waan barbaade si gochuu danda'a. Akka Oromootitti yoo ta'e qe'ee keetii warri kun jedhu malee balbala keetii irra dhaabbata namni tokko. Mana keessee nuti alatti dallaa kee jala dhaabbachuudhaaf warri kun jedhee ati jalaa waachuu qabda ol seensisuudhaaf iyyuu. Hararraa hoo mootummaa ta'e bakka barbaadu boroodhaan sitti diigee barbaadu balbalaan sitti seenee barbaadu si ajjeesee barbaadu niitii kee akka fuudhee barbaadu ilmoo kee fuudhee deeman. Mootummaa jechuun kan gadaa jechuun sanaa miti. Kanaaf warri immoo sirna kana sirna siyaasatiif sirna mootummaa kanaan deemuu barani gaafiidhuma akkasii gaafata. Maaliif yoo mootummaan kun illee isaan illee mootummaa ta'uu barbaadu qaba. Bakkuma bu'uudha. Bakkuma bu'uudha. Sirni immoo Afrikaa keessatti ta'aa tures kanuma. Wanni Afrikaan irraa wanni keessaa ba'uu barbaadu. Gabrummaa keessaa ba'uu barbaadu. Faranjii achii kaasan warri faranjii gaafa faranjiin achii kaasu bakkee faranjii san taa'e suni waraana faranjootaaf ergamaa turan san. Ashkaroota yoo sana faranjoota fi qawwee baachaa yookaan mana qulqulleessaatiif turan santu faranjiin keenyan bakka faranjii sana bu'an. Akkuma itti faranjiin biyya Afrikaa bulchaa turte sanitti isaan bulchaatiin turan. Malee sabni Afrikaa aadaa kamiin bulaatiin ture uuma isaanii kami jedheetiin sabni Afrikaa keessaa uuma isaa barbaadee bakkatti uuma isaatti deebi'ee akka dur gurraachitti wal bulu aadaadhaan bulu itti deebi'ee tokko illee hin jiru. Koloniin hin beefi garbichi duraan isaaniif qawwee faranjoota qawwee baatee uummata darareetii uummata gurguraatiin ture sun maal jechaatiin ture sun isaaniif bakka bulu. Malee hiyyeechi uuman bulu kan immoo sarra cunqurfamaa ture maal ta'aatiin ture hin barannes isaanis ofitti hin dhiyeessine aangootti isin dhufne uumaa isaatiitti isin deebine. Kanaaf Afrikaan gabrummaa keessaa hin baane. Gabrummaa sammuu keessaa hin baane. Har'a saduu gabrummaa sammuu sana keessaa hin bahine sirna siyaasaa kanaan. Eenyumaa siyaasaa keessa namni waa'ee gadaa beekuu fi waa'ee gadaa qorateetu akkana gadaan uumamu akkana jedheetu warra miidiyaa meeqa banatee warri siyaasa meeqa banatee paartii meeqa hogganu namni takka miseensa isaatu kan beekuun argitu bara. Miseensa gadaa kamii akka inni ta'e gugeessa kam keessa akka jiru miseensa kam keessa akka jiru geettiin isaa maal akka taate nama beekame gosaa himachuu rakkoo gosa isaatiyyuu hin beeku gosa hoo ta'e inumaayyuu akka arrabaatitti ilaala akka waan gosa malee gadaatti galanii namni gosa hin qabne akkamitti gadaa qaba. Gadaan nama tokko bulcha gadaan gosa bulcha malee namni gosa hin qabne akkamitti gaafatama eessaa dhufee isaa eessatti beekaniiti gumaa gosa nyaata gumaa gosa abbaa isaa jedhe namni gosa hin qabne akkamitti Oromootti gala. Oromoo dhumti kunuyyuu maali gosa beeku. Oromoon gosa bal'aa akka dhuunfaa keessatti nama tokko akka gosaatitti immoo gosti koo maqaa qaba. Gosti bal'aan keessa maqaa qaba. Gosti bal'aa sun immoo Oromoo keessaa tokkichi sun gosti tokko gosa 7 gosoonni hidda gurguddaa qaban. Sun yoo waan qate Oromoon guutuun ta'u. Maal kun warra koraati, kun warra jilaati, kun warra jila guduruuti, kun warra qaalluuti, kun warra maallimaati. Kun hunduu gosoonni kun hunduu Oromoo keessatti gahee qaba. Kun warra duulati, kun warra maali, hundi isaa kun waata. Kun meeshaa ulfoo tolcha. Hundi isaayyuu qooda mataa isaatiin jira gosa kana keessa gosumti takkallee karrayyuu oduu keessaa ol fa'ee Oromoon guutuun taatu. Macca oduu keessaa hafeeti. Macca keessaa gosti tokko oduu keessaa hafeeti Oromoon guutuun ta'u. Maallin oduu keessaa hafeeti Oromoon guutuun ta'u. Akka har'a gadaan gandatti galtee ganduma sana irraa immoo deebitee gadaa obbidoo taate har'a hattuun ittiin nagadattu kanaa miti. Gosuma kan jedhamu Oromoodhuma kan jedhamu yoo gosti kun hundi walitti dhufee bokkuun bakka bahuu qaba. Faajjiin bakka bahuu qaba. Waddeechi bakka bahuu qaba. Warri muudaa kan ta'u bakka bahuu qaba. Warra keessaa filatamutu jira. Maallimni bakka bahuu qaba. Hayichi bakka bahuu qaba. Sana hundatti walitti dhufee Oromoo kana Oromoo goosisa malee namni tokkichi kophaatti Oromoo miti. Namni tokkichi kophaatti Oromoo miti. Gosti tokkos kophaatti Oromoo miti. Gosuma sana malee. Namni tokko maquma isaatii yaama. Maquma isaatii yaama. Arsiin arsiidhuma. Machis machuma. Tuulamni tuulama. Ituun ituun. Garuu kun hundi immoo gaafa walitti dhiyu. Ituun qooda mataa isaa qaba. Arsiin qooda mataa isaa qaba. Macca qooda mataa isaa qaba. Booranni waan mataa isaa qaba. Tuulamni waan mataa isaa qaba. Kun hundatu walitti dhufe muuda tokko jalatti walitti ga'a. Abbaan muudaa tokkicha
muudee tokko jalatti qaali gaheetiin muuda achi keessaa korri kami jilli guduruu kami jedhame hunduu qooda waan ni kami raanni kami wanni hunduyyuu eebbifamee kennamee fi Oromoon tun guutuu taate Oromoo taati. Sana achitti arsiidhu tuulamnis tuulamu maccis maccu. Akkasitti gaafa gaaddisa tokko jalatti walitti ga'u Oromoo guutuu ta'a.